Gaaffii salgaffaa fi kurnaffaa gaaffilee xumuraati. Gaaffii salgaffaan in each of the following check whether or not the given equation represents a circle jedha. If the equation represents a circle isaa erga check gootanii immoo then identify its center isaa adda baasaa. Kana jechuun h koomaa k jechuudha. And the length of this diameter isa immoo raadiyeesii erga baastanii lamaan baay'istu jechuudha. Twice of r gootanii raadiyeesii diameterii barbaaddu jechuudha. Warreen kana barbaadutti jira. Kurnaffaan immoo show that show goona jechuudha. Yoo positive ta'e raadiyeesiin jechuudha. Kana jechuun d square plus e square minus 4f greater than 0 siniif kenna taanaani inni kun sarkilii bakka bu'aa jedha. Kanaaf yoomii kurnaffaa hojjennu. Kurnaffaa erga hojjennee booda salgaffaa immoo tokko b siniifan hojjedha. Lammaffaa e siniifan hojjedha. Warra kaan kan dhaabbattanii hunda isaanii hojjechuu dandeessu jechuudha. So b fi e siniifan hojjedha jechuudha salgaffaa. Ergan kurnaffaa show siniif godheen booda. Na hordofaa. Equation nuuf kennamu bifa kanaan nuuf kennama. Bifa kanaatiin x square plus y square plus dx plus ey plus f is equals to 0 kan jedhu nuuf kenna. Inni kun circle bakka bu'aa f and only f e square minus 4f is greater than 0 siniin jedha jechuudha. Kana square completing square method itti fayyadamtaniitu warra jalqabra jiran kana jechuudha. Ishee kanaa ol akka ta'e show gootu jechuudha. So let's do this together. X square plus dx in jedhe. Maaliif dx in godhe walitti sassaabachaan jira. Like termisi plus in jedhama immoo y square plus ey in jedhe. Warra y ta'an immoo kunoo asitti walitti fidee jechuudha. Is equals to in jedhe. F immoo negative anachannes negative f jettu jechuudha. Hence maaltu sinafa completing square method itti fayyadamtanii jechuudha. Over 2 ishee jettu sanaatiin deemtu jechuudha. 2 ishee jettu sana. So kaman godhaa x plus d over 2 gootanii the whole square isiniif taati isheen kun plus jettu. Hanisa kanaa immoo maal gootu y hanisa kanaa jechuudha. Plus e all over 2 the whole square ta'a jechuudha. Is equals to minus f plus jettuga minus f jettanii plus jettanii ishee kana square ishee fi ishee kana square ishee asitti hidhaatu jechuudha. Lamaan isaanii ichi dabarsitanii hidhaatu. D the whole square over 4 ishee kana square yoo gootan jechuudha. Plus e the whole square over 4 jettu jechuudha. Erga kana jettanii booda egaa inni kun raadiyeesii positive ta'uudhaaf maal ta'uu qaba? Yoorri kun jechuudha raadiyeesiin keessan r'n keessan ni qixxaata minus of f plus d the whole square over 4 plus e the whole square over 4 bakka isinii bu'aan ta'edhaa fi kun raadiyeesiin keessan dirqama maal ta'uu qaba? Greater than 0 ta'uu qaba jechuudha. Kana jechuun raadiyeesiin keessan ishee kana erga jennee minus f plus d the whole square over 4 plus e the power of 2 over 4 should greater than 0 jettu jechuudha. Gama hundaan iyyuu gaasa booda maaliin baay'istu jechuudha? Afuriin baay'istu. Equation kan sana fugachuuf afurii yeroo isin baay'isu negative 4f naaf laatti afur baay'isu isheen kun jechuudha. Negative 4f plus asimo 4 fi 4 wal gatte jechuudha. d the whole square plus asis 4 ko ishee kana afaan ol gatte jechuudha. Ishee kana afaan w ol gatti e the whole square greater than 0 taate jechuudha. Afurii waan itti baay'ise ishee kana immoo kan argadheen jira. So amma equation masaa wal jijjiirudha jechuudha. Kana jechuun d the whole square plus e the whole square minus 4f kun 4f jechuun naannessee jechuudha. Kana jechuun achi equation ton dabarsin greater than 0 naaf kennu qaba jechuudha. Solve ta'ee ramuun taan gubbaatti if and only if ishee jettu ishee lammataa argadhee jira kunoo ishee argadheen jira jechuudha. Kanarra dhaabbattanii gaaffii salgaffaa hojjettu jechuudha. Mee gaaffii salgaffaa b haa hojjennu. Salgaffaa b siniifan hojjedhaa amma immoo e siniifan hojjedhaa jedheen ture miti. Salgaffaa b irratti kan nuuf kenne ishee kanadha. Isheen kun salphaadha. Garuu isheen kun tiriikiidha.
sababiin isaas bifa maaliin nuuf hin ta'e jechuudha. X is the whole square plus y is the whole square plus dx plus ey plus f is equals to 0 nuuf hin ta'e. Akkamittiin teenye asii maxxantuun 36 jira, asii 36 jira jechuudha. Ishee akkamitti balleessinaa kan jedhuuf nuuf deemaa jechuudha. Garuu biin keenya nuuf taa'ee jira. Kunoo maxxantuu hin qaban waan ta'eef. Kanaaf b salphumatti yeroo isiniif hojjedhu d square plus e square minus 4f greater than 0 dha hojjettu jechuudha. Ishee amma proof goone kurnaffaa irratti sana jechuudha. So proof isiniif goonu d keenya meeqa qabnaa e keenya meeqa qabnaa kan jedhu immoo barbaaddattu jechuudha. Asiitii d keenya kun negative 2 qabna, e keenya 4 qabna, f keenya 5 qabnaa jechuudha. Ishee batti fayyadameetaniin bakka isiniif buusa jechuudha. D square kan jettu sanaaf so negative 2 the whole square plus e meeqa 4 square the whole square minus 4 f keenya meeqa jechuudha 5 qabna should greater than 0 jettu jechuudha. Then ishee kana maal gootu lama the whole square in 4 isiniif kenna 4 plus isheen kun meeqa isiniif laatti 16 hir'isuu 4 baay'isuu 5 meeqa 20 should greater than 0 jettu jechuudha. Isheen kun immoo meeqa isiniif laatti 4 domuun 16 20 isiniif laatti 20 hir'isuu 20 greater than 0 0 greater than 0 false dha jechuudha. So it is not what? Not circle jettu jechuudha. B irra kan jiru not circle dha. Inni irra jiru immoo 36x plus 36y plus minus 139 ni qixxaata 0 jedha jechuudha. Kana bifa maaliin barraa'u qaba? Bifa x is the whole square plus y is the whole square plus dx plus y plus f is equals to 0 tiin barreessuu qabna. Akkamitti barreessina jechuudha fi asii 36 jira waan ta'eef 36 irraa jechuudha. Gama kamiiniyyuu 36 irra. Kana jechuun isa kana yeroo 36 jettu 0 fi 36 jettu jechuudha. Yeroo hirru kana meeqa isiniif kennaree 36 ni babbaddee jechuudha. Asii 36 gatti asii sin gatti mannaafeera x plus x is the whole square plus y is the whole square dheeraa jechuudha. Ishee kana warra kanatti qixxeeffadhennaan warra kaaniif yaaddoo hin qabu. Pilaas hin jedha jechuudha. dx immoo waan barbaade haa ta'u. So 12 irraa meeqa? 12 irraan 36. Esh 12 irraan 36 x plus e no meeqa naaf kenna 24 irraan 36 y naaf kenna plus f no meeqa minus e 139 irraan 36 qixxaata 0 irraan 36 jechuudha. Inni immoo 0 masiniif kenna. Kana booda hamma xumurattaniiti jechuudha. Ishee kana immoo maal gootu d the whole square plus e the whole square minus 4f. Hence d square plus e minus square greater minus 4f greater than 0 isiniif kennu qaba jechuudha. D keessa meeqa qabdu? 12 irraan 36 qabdu jechuudha. 12 irraan 36 immoo salphiftan meeqa argattu? 12 tokko irraan 36 hiruu 12 immoo 3 jechuudha. 3 ida'uu e the whole square dha bakku. E the whole square ishee jettu immoo 24 irraan 36 dha. Isheen 12 salphatti 12 2 irraan 12 hiruu 36 immoo 3 jechuudha. 2 irraan 3 the whole square minus 139 irraan 36 139 36 fi ofirtan hirama minus jetti waan ta'eedhaaf minus jettanii minus of 4 isheen kun sababiin isaas minus waan taateef minus f jechuudha. F nuuf kennee jira minus of 4 minus 4 139 irraan 36 greater than 0 ta'uu qaba jechuudha. Kana maal gootu the whole square qabdanti tokko irraan 9 ida'uu 4 irraan 9 isheen kun ida'uu isiniif kenniti. Ida'uu 4 36 yoo salphatu meeqa isiniif kenna? 139 irraan 36 sun immoo 4 yoo firamu 9 ta'a jechuudha. 9 greater than 0 ta'uu qaba. Ishee kana immoo hundi isaanii 9 waan qabanidhaa fi LCM isaanii maal ta'a jechuudha? 9 ta'a jechuudha. Tokko ida'uu 4 ida'uu 139 jechuudha. Which is equals to meeqa isiniif laata? 41 irraan 9 isiniif kenna.
kun meeqa isinii laata 144 irraan 9 immoo greater than 0 ta'uunsaa shakkii hin qabu jechuudha. So this is what circle. Kun circle bakka isinii bu'aa jechuudha. Kana immoo diametrii fi radius isaa yeroo barbaadan circle keessan simply x the whole square plus y the whole square da'uu meeqa irra meeqa qabna jechuudha. Gubbaatii salphifnee tokko irra 3 lama irra 3 tokko irra 3 tokko irra 3 x plus wishee san immoo lama irra 3 y minus 139 irraan 36 meeqixxaataa 0 qabna jechuudha. Ishee kana bifa wanni itti jijjiiruudhaaf bifa circle itti jijjiiruudhaaf x the whole square ida'uu tokko irraan 3x plus y the whole square ida'uu lama irraan 3y is equals to ishee kana positive ana cinanis jechuudha. 139 irraan 36 jettu jechuudha. Ishee kana immoo x plus jedhee tokko irraatiin 6 maaliif tokko irraan 6 jedhee tokko irraan 6 jedhee ishee kana irraatii lama irra lama jettu turtanii jechuudha. Gootanii the whole square ida'uu y plus ishee kana meeqa jettu tokko irraatiin 3 jettu jechuudha. Because 2 time 3 meeqa isiniif kenniti 6 isinii jechuudha. Lamaa fi lamni immoo asii wal salphifti jechuudha. Wal salphiftu tokko irra 3 isiniif kenniti. Kanaafan 1/3 jedhee jechuudha. The whole square equals to 139 irraan 36 ida'uun jedhe. Ishee kana tokko irraan 6 isa jedhu sana 36 godhachuudha. The whole square ta'uu qaba waan ta'eef square isaa fudhachuu qabdu. Ida'uu ishee kana square ishee yeroo fudhattan tokko irraan 9 tokko irraatiin 9 qabdu jechuudha. Hence radius keessa meeqa qabdu? Radius I mean center keessa meeqa qabdu? h, k jechuudha. Asiitii tokko irraan 6 negative tokko irraan 6 qaba. Asii immoo negative tokko irraan 3 qaba jechuudha. Which is equals to negative tokko irraan 6 kooma negative tokko irraan 3 qaba. Radius koo marqixxaataa raadikaala jettu. Raadikaala jala galchitanii kun warra kana hunda isaanii walitti dhaatu jechuudha. Warra kana isaanii yeroo walitti isinii da'uu LCM isaanii meeqa 36 dha jechuudha. Because sagaliif isinii waan ta'eef 36 godheetaniin 36 ishee kanaaf yoo hiram tokko taati 139 ida'uu lamaffaarra 36 hundee tokko taati ida'uu 36 hiruu 9 meeqa 4 so 4 jedha jechuudha. Kunoo ishee kana which is equals to under radical jalatti 36 jalma jirti. Isheen kun meeqa 144 sinii bilaatti ishee irra keessa jechuudha. Radical jalaa ba'uu danda'a 12 irraan 36 moo jaatiin ba'a jechuudha. 12 hiruunii jaamo meeqa 2 jechuudha. Raadiyeesiin keessa 2 diametiriin immoo qixxaataa raadiyeesii si'a 2dha jechuudha. Which is equals to 2 baay'isuu 2 which is equals to 4 dha jechuudha. Kana fakkaata.